Kaaleb Ruutaa fi Abrahaam walitti araarsina jedhe Buziyyeen. Alaazar Tinsuun Burus ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jecha egaa akkuma barame like subscribe gochuun lammummaa keessan akkasin baatan sinin jechuun barbaada. haa ta'u egaayii ani Kaalebin jaaladhu sinin jedheera. Hojii san jaaladhu, jecha san jaaladhu. Maaliif jennaani balleessee ka'eetu bakka gamnumuu barbaada beektu. Inni dammoo dhadhaa bidda keessa bu'e tokko nan fuudha jechuun in ulfaata jechuudha. Abrahaam osoo hiriyummaa biraa yookiin immoo jaalala biraa keessaa hin galle ta'ee dhiira gaa'ela isaa hiikee taa'u ta'eera ta'ee ishuu araararsanii walitti fiduun hin danda'ama jedhama jechuudha. Abrahaami gaa'ela diigee jaalala birayyuu darbee qalabatiin godhamu birayyuu darbeeti dhala garaadhaa qaba jettee jirti jechuudha. Kuni waan hin taanedha jechuudha. Egaa akka kiyyatti haa ta'u malee hin argine miti baasawee laayifii Dasitaa fi Ruutaa waliin dabarsan jechuudha. Maaliif hojii hojjetu nu imee ijoollee Oromootii wanti tokko ittiin meegaleen jiru sannuma jennee jechuudha. Cabboonneetuma yaana jechuudha. Dhugaan siniin jedhe maalummaan hojii nu ibnuuf hin galle anaaf naaf hin galle kan yuutii bara ta'eyyuu jechuudha. Namni wal falate wal ajjeese wal kute wal muranni jedhamu jireenyi Itoophiyaa oofarisamuu waan ta'eef jechuudha. Namni waan hojjetu waan ta'eef jireenyi humnaa ol waan ta'eef isaan hojjechaa jiru jechuudha. Nu caalaniiru. Ni warra oolaanirra teenya komentii barreessinu nu caalaniiru dhugaan siniin jedha jechuudha. Toleeqaa Buziyyee waamee sirreessarra jirraa. Ol baanee gadi baanee kallattiilee garaagaraadhaa waan baay'ee hojjechaa jirra. Wanti tokko yeroo sirratti jenne inni tokko nu jalaa badaa, isa tokko sirreessina naan inni tokko nu jalaa badaa kan jechaa ni ture jechuudha. Wanta sirreessite tokko illee jiru bakka baxxar jetta jechuudha gidduu kana. Haa ta'u hojiin keessan baay'ee gaariidha. Akka obboleettiitti immoo Buziyyeen hin barbaachifti jetteetu jirta jechuudha. Boru jireenya gaarii akka Abrahaam jiraatuufidha. Ganana magaalatti galuu wayii fakkeesse jechuudha. Toleeqaa Buziyyeen dhufte. Buziyyeen gaafa dhuftu aniifatti yeroo baay'ee waliif hin gallu. Wanti nuti irratti waliif hin galles immoo waa'ee Abrahaamidha. Dhimmuma Abrahaam haasofnaa. Kanaafiyyuu jennaan mallaala sa'uu barbaadde. Asaak immoo yoo sirreessitee haasofte haasa'ii. Yeroo baay'ee immoo aniifatti kan waliin agarree fi ciqiccikee jibbeetoo jira. Innaan anis ciqiccikee jibbeetoo jira. Kan inni jedhanii ishinis maallidha kanatti jechuu barbaadde meerunaaf hin galle ciqiccikii na waamte taanaani annan deemanaan lakkii Ruutaa fi Abrahaamii araarsuu qabna. Ati garuu xiiqiidhaaf deemta. Ruutaa faana waan walitti buutaniitoo jirtaniif jennaan dhimma xiiqii achi kaa'i. Dhimma xiiqii sanaa waa'ee sanaa miti. Jireenya kan jiraatu ana osoo hin taane jireenya sana kan jiraatu Abrahaamidha. Abrahaam ilaallata. Jireenya amma keessa jirus jireenya Ruutaa kana osoo ta'e isaan ilaallata maleessaa anaan ilaallatu jetteen jechuudha. Isheen isa kanaafiyyuu kaleessa diigumsa gaa'ela kanaaf immoo Abrahaamis qooda qabaa, Ruutaanis qooda keessaa qabdi. Isa kanaaf waan baay'ee jedhanii ture ifachuu, rukutuu, faayila harkatti jalaa qabachuu irraa sossobbiin karaa kabajasaa hin xunneen ilma dhiiraa mana ishee sirreeffachuu dandeessu turte. Bu'aa baay'ee baay'ee amma Buziyyeen obboleettii Abrahaam jedhamu dirasitti gateettii koo dudda koo dhiibee dubbachaan ture. Ishiin immoo sanatti waliif hin galle. Akkasumas namni tokko gaa'ela isaa erga diigee nagaatti jiraachuun hin danda'ama. Isaan garuu nagaatti miti kan jiraachaa jiranii. Osoo walitti deebi'anii ta'eera ta'ee nagaatti wanta jiraatamu sitti fakkaataa. Kuni wanta du'ee bira darbedha. Isa kanaafiyyuu ani waan tokko kana keessaa qooda hin qabu. Nan galchu waa'ee jireenya isaanii. Kaanii ishiin jette. Kaaleb immoo mucaan abbaa malee akka hin guddanne abbaa faana guddachuu qaba. Isa kanaaf kun dirqama taasisuu qaba. Ati obboleettii hangafaati, haadha ijoolleetidha.
waan hundumayyuu hin beektaa argiteet bira dabarteetta. Ani waa'ee gaa'elaa abbaa isaa hin beeku. Abbaa jechuun immoo obboleettii jechuunis immoo namoota aarsaa kaffalan jechuudha. Isa kanaafiyyuu aarsaa kaffaluuni dirqama keetidha jedheen jechuudha. Haa jennu gaama. In argas ilaagaa in argan beeka hojjetaa waan Ruuttaa fi Daanii maannoo Dastaa waliin dabarsaa jiran in arga in beeka mana Ruuttaa naqa jechuudha. Gaammagaa waan hin beekne fakkeessee dhufee jechuudha. Yeroo kana keessatti Ermeellaan nahamanii garaatti baattee hin jirtu jennaan Ermeellaan garaatti baachuu baattee mina gabbaa maal si dhibe si galchaayii isaa anaaf dhiisii. Anis immoo yeroo darbee yeroo kanatti garaatti baachuun ishii gaarii miti bareeda miti jedhee dubbadheetoo ture isa kanayyuuti. Isa kanaafiyyuu anis immoo jedheen deefitti marrajaa kenneetoo jira. Bakka ishiin turte lafa ishiin turte iddoo ishii beeknaadhaan edda lafa ishiin turteef iddoo ishiin bulte sana iddoo ishiin hangaa sanatti jiraatte kaleessa maan fidiina in sobdu. Baqa guutumaan guutti faayilli sun fideen sun jiru akkuma ediitii gootanii ai maal jettan sanaadhaan suura hojjettanii taampilarii yookiin wantoota garaagaraa agarsiistan akkasumatti kan qophaa'edha kuni jechuudha. Sanas haa ta'uu kana haala hin nama keessa jiru jireenya manni keessa jiruuni nan deeggara wajjin nan ta'a yoo danda'ama ta'e jireenya isa ammatti jabaatee dhaabbatee dhiira gaarii abbaa manaa gaarii ta'ee nama gaa'ela isaa kabajee jiraatu akka inni ta'u nan taasisa. Kanaan achitti immoo ishiitti deebii waliin jiraadhu jedhamu godhanii mucaan gidduu isaanii waan jiraatuuf bu'aa baay'ee baheera sunnaaf hin taaneetti cufte jechuudha. Kanaafiyyuu Ruuttaan baazawwee jechuudha. Ruuttaan xiiqanyaadha. Onnee qabdi xiiqii qabdi bakka gorsa namaan dhageessi. Kanarraan kan ka'e Abiraam faana hangarraatti iyyuu deemteetti. Ganaa iyyuu hin deemte ta'uu danda'an beekamu jechuudha. Maaliif jennaan jaalalli isaanii kan Dassitaa faana kaameraan aladha argitaniitu yoo ta'e jechuudha. Akka kaleessaatti akka nama walii galee waliin haasawee jaalala waliif qabutti kan isaan hojjechaa turan jechuudha. Isinii galee isa kanaafiyyuu Ruuttaan Abiraamidhaan hin feetu. Inni biraa immoo tinsuu mucayyoo sana dhugaa dubbachuuf taanaan garaa koona nyaatti ani naman qabu. Gaafa namni Waaqayyo nama siif haa kennu gaafa jedhanii wanta salphaa fakkaata miti obboloota koo. Namni nama qabaachuun salphaa miti. Isa dhugaan siniin jedhe yeroo tokko dhugaa dubbachuuf taanaan namaaf toluun barbaachisaadha. Namaaf toluun namni yoo ati tolteef sitti siqa wanta ta'eef jechuudha. Sababni isaayyuu boruuf waan ta'e wayii oolmaa wayii yaadate sitti siqa akkasumatti iyyuu jechuudha. Ishiin kanan goone jechuu miti firan qabu jette naman qabu jette. Haadha koo tokkittiidha. Haati koo immoo akkana wajjiniin dhiphattuun barbaadu. Ani gaala kana keessatti ulaagaa baay'ee waan baay'ee kaffaleera. Dubartii ishii gaalatti galtee gaala diidde sana kan jedhamu hin barbaaduun tureeyyuu wanti baay'een narra ga'e. Isa biraanis immoo waan narratti ta'aa ture immoo hunda isaayyuu sinitti fidee sinitti agarsiisan ture. Sin fuulduratti boo'uun nan barbaachisu tureeyyuu. Boo'icha koo akka argitan otoo hin taane gammachuu koo akka isin argitan hin barbaada. Viidiyoo kana immoo kan hin waraabee ol kaa'u dhala kootii fi inni garuu furmaatii godha. Haa ta'u malee tiktookii garaagaraa namoonni yuutuubii garaagaraa irratti hojjetanii hambisuu danda'u. Maaliif gaala diiddi gaafa sana gaafa ishiin naan jette yookiin naan jedhe ittiin agarsiisa sababa kanaaf jedheeni. Kaleessa akkanidha dhaabee argitaniitu egaa halkanii rukutee buruksee ishee immoo mana kimii deemtee ashagattee dhuftee seenota ishii waan baay'ee himtee gaafa ishiin gadi baatee daaniitti inni ishii rukutee itti mudhaaf jettu inni immoo halarraa dhufee maal taate naati maal taate fiqiree maal taate qabettesse jedha jechuudha fakkeessuudhaaf jedhee jechuudha. Dhiirri dhiiruma alagaadhumas dhugaan saniin jedhe alagaadhuma bakka dhugaa rabbi alagaadhuma eeggachaadha bakka. Ani yeroo baay'ee jechuudha dhiirri abbaa kootii haadha kootii maalii kootii kan jennu jechuudha. Wangeelli sun nu ajaja wanta kana jechuudha. Maaliif akka dhugaatti garuu namni sana miti dhugaa rabbiin siniin jedha. Paartii wayii irratti jechuudha addummaa isaanii argita. Kana jechuudha akka arma waan hodhu jechuudha jaartii jala suk jedha jechuudha.
xuuxxoo wayii afaanitti qadaadiitii biraa deemati namittiin jaartii dhamtu suni jechuudha. Dhugaa rabbii mucayyoo koo ajjeesanii mucayyoo koo jireenya jibbisiisanii innaa ishee mirirri jettee boochu fa'ii sin gaddisiistu hindi jaartiin sun maaltu keessa ishee jiran jedhamee ishuman gaddisiistu innaa akkatti mucayyoon boochu guyyumaan innaa isheen akkatti xiqqeeffattee boochu jechuudha. Sun immoo abbaa manaadha gaaroo kutee buruuksee maal taate haadha manaa koo si malee jiraachuu hin danda'u anis si dhabuu hin danda'u akka barbaadde goote maa dhiiran ta'in dhiirri haadha isaas abbaa isaas hin dhiisadha macaafne si galaa. Kanaafiyyuu haadha kee akkuma gaafachuun seen malutti haadha manaa kee kana toora galchisiiste dhaxxanii gaafatu abbaa manaa ammoo asitti ta'uu qabda. Osoo immoo ulaagaa kanaan guuttatiin maal hojii gaalatti galte dhugaa rabbii jechuudha. Ofirraa kuchisiisuu akkoo hin dandeessi humna ishee ol garaarra ta'eera bakka wantichi jechuudha. Inni dammoo dubartiin cinqidha iyyee gaafa dhaxxee gaalatti galte keessattuu ulfa namaa baatanii gara maatii ofii dhaquun namni nama jaalatu hin jiru. Jiruun immoo ulfaataadha. Isa kanaaf jettee mucayyoon akkattidhaan siqaa ishii nyaatte jechuudha. Siqaa ishii nyaachisanii ishii boochisanii akkasittiin ishii mar'achiisu jechuudha. Nan baa bakka kana booddota hedduu booda bakka kaameraamaaniidhaan iyyuu hin bahin na ajjeesaa nama fa'i jettiin jechuudha. Ay carraa dhugaa rabbii ay carraa dhugaa waaqayyo. Akkatti siqaayii akkatti ji'a jaamu ruutaan iyyuu akkatti hin boonye. Dhugaa rabbii ruutaan akkatti hin boonye jechuudha. Sijjamman ruutaa fi Abiraam akkoo hojii hojjetu. Hojii sirrii hojii diraamaa sirrii hojjetu dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Wal miidhanii wal tuqanii hin beekan. Kana wal tuquuyyuu hin jedhamu dhugaa dubbachuuf. Waan hundumayyuu bakka wal siisatu jechuudha. Mucayyoon ishiin kun garuu gidduutti du'aa jirti gidduutti dararamaa jirti dhugaa dubbachuuf taanaan akka waan qophaa ishee dhalattee wayii fakkaatte akkatti baatee miidiyaa irratti haasoftu anaan dhugaa rabbii maaloo ka'a. Carraan keenya.